ፓስፖርት የእድሳት ጊዜ ወደ 10 ዓመት ተራዘመ። ከ25 ዓመት በላይ ለሆኑ ወጣቶች የፓስፖርት የአገልግሎት ጊዜ እስከ 10 ዓመት ሊራዘም እንደሆነ ተነግሯል። የኢሚግሬሽን ዜግነት አገልግሎት የ2017 ዓመት የሩብ ዓመት የሥራ ዕቅድ አፈጻጸሙን በተመለከተ በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥቷል። ሳላችሁ በገገመደኒ የመዳም ቅመሞቼ ሁንዲ ኬሰኑ በገደስ ሲንጀዳ Rugumatti akbara baay'ee bareedaa ta'ee fi baay'ee namatti tolu bara 2017 kan ba'e kuni ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu ani obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana kanaaf haarawaa taatan like share subscribe gochuudhaan nu jabeessaa. Warroonni duraanis nu faana jirtan ulfaadhaa galatooma. Anillee akkuma nama kamittuu wanta haarawaa qabadhee gara keessan dhufuuf qophiirraan jira saniin jedha. Egaa warroonni mee Amaariffa waan amma dhageessan kana Amaariffa hiikaa isaa hin beeknu jettanii harka baasaa ishii koomentii jalatti. Saanduqni koomentii immoo sa'aatii 24 guutuu banaadha. Yeroo boqonnaa koo taa'ee tan dubbisa. Warroota rakkoo keessa jiran immoo aga tokko qoqqoradheetoo viidiyoo isiniif hin hojjedha jechuudha. Maaliif zim jedhanii viidiyoo tokko hin hojjetan. Furmaata viidiyoo sanii barbaadaniiti jechuudha. Kanaafin ijoolleen koomentii jalatti barreessitanii waan aan jedhe jettanii hunda keessaniinuu isiniin hin jedha jechuudha. Maaliif jennaan qoradhee tanan isiniif hojjedha jechuudha. Asumarraan har'a kaa'amee warri Amaariffaan beekne harka baasaa. Baga gammadanii isiniin jedha. Duraanii Itoophiyaa irratti paaspoortii gizee baafannu waggaa 5 jechuudha. Fakkeenyaaf paaspoortii baafannee yeroo biyya Arabaa dhufnu paaspoortii baafannee biyyuma keessattiyyuu osuma paaspoortii baafannee dallaalatti kennine kaan jennu odoo biyya Arabaa hin balali'in yookaan odoo biyya Arabaa hin dhufin waggaa tokko biyyatti irraa kan xumurru jira. Sanii olis irraa kan xumurru jira. Osoo biyyaa hin ba'inu osuma waama biyya Arabaa kana odoo mokkorru paaspoortiin keenya tajaajila fixate kan haaromsinu jira jechuudha. Waggaa meeqa? Waggaa 5. Amma immoo baga gammaddan. Amma paaspoortii kan amma haaromsifattanis warri taatan kan immoo haarawaa baafachaa jirtanis warri taatan paaspoortiin tokko akka duraanii tajaajila waggaa 5 osoo hin taane tajaajila waggaa 10 jechuudha. Paaspoortii tokko baafattee harkatti yoo qabatte waggaa 10 booda deebitee hin haaromsifattu jechuudha. Shamarran keenya waggaa dheeraasitti teenye waggaa akkanatti paaspoortiin keenya waggaa 4-5 jaayoota paaspoortiin keenya dhumate kaayyoo jennu gaafa waggaa 5tti dhiyaannu amma hin jiru jechuudha. Paaspoortii gizee tokko yoo hojjechiifattee haaromsiifattee biyyaa baate haarawaa baafattee minaalbaata waggaa tokko biyyatti irraa fixxee yoo as dhuftu waggaa 9 qaba. Aga waggaa 10 paaspoortiin kee waan tajaajiluu fi atillee fataa zanaa jettee aga waggaa 10 osoo paaspoortii duubatti deebitee hin haaromsin hojjetaa jechuudha. Hojii madaamii to meelaali paaspoortiin koo tajaajila fixate moo hin qabamu gaafadhu moo hin gaafadhu yoon gaafadhe maallaan jedhin ijoolleen jettanis ni jirtu be. Paaspoortiin koo tajaajila fixachuun oolu madaamiin natti hin dubbattu ani itti dubbadhu moo ishumti natti haa dubbattu moo jennee warroonni keessa keenyatti waa'een paaspoortii kun nu cinqu hedduu keessantu jira. Kanaaf warroonni amma akka carraa amma yeroo kana haaromsiifattanii carraa guddaa qabdu. Maaliif jennaani aga waggaa 10 isin tajaajilaa jechuudha. Immoo asumarraa wanni ani jechuu barbaadu jechuudha. Obboloonni koo warroonni biyya galuu barbaadan warroonni gara Itoophiyaa galuu barbaadan garuu osoo hin galiin dura dhuman as jiru paaspoortii koo haaromsuun barbaada warri jettanii asteechee gaafa paaspoortii haaromsiifattu birrii biyya kana amma ani as taa'ee tanan haaromsiifadhe. Waanan as taa'ee haaromsiifadheen irra dhaabbadhee isinitti himaa jira malee waanan dhagaye miti jechuudha. Waanan ofii kiyyaaf raawwadheen isinitti himaa jira. Asteechanii amma fakkeenyaaf ani Saa'ud Arabiyaan jira jechuudha. Erga paaspoortiin koo naa haaromsiifamee amma reefu baatii 3 akkas jechuudha. Gara
naa deebi'e jechuudha. Garuu dafee naaf hin deebine yaani duran ergadhee ture kaawwarroota ammaatiif dafee deebi'uu danda'a. Birri Saudi Arabiyaa jechuudha riyaala 600 kaffale. Jarrillee naaf hin kaffalle. Jara gaarii yoo ta'e sinii kaffalu sinii haaromsu. Warra ammoo xamaamaa yoo ta'an siniif hin sarmanii ofii keechaniif haaromsiifadhu jechuudha. Ana jarri koo ofii keetii haaromsiifadhu nuti siif hin kaffallu qarshii 600 naan jedhanii an ofii kiyyaafan 600 baasee haaromsiifadhe jechuudha. Birriin 600 asii gara Itoophiyaa erganii haaromsiisuu fi yaani yeroo amma 20 akkasii. Garuu haa ta'u wanni sin gorsani yoo minaalbaata paaspoortii kiyya asii galee tan haaromsiifadhe as deebi'a yookaan immoo yoo deebuu kan barbaadan taatan jechuudha. Yoo kan deebuu barbaadanii paaspoortiin keessan tajaajila fixate an akka mataa kootti as teechaniituma odoo haaromsiifattanii. Sababbiin isaa amma gaafa asii galtan tokkoffaa maatii keessan bira deemuutu jira. Biyya Arabaatii galtu, biyya Ormaatii galtu, dharraa maatii qabdu. Garuu haa ta'u asiin immoo haaromsuu paaspoortii jiraachuu danda'a. Yeroo kana paaspoortiin haaromsiifadha. Kaanan godha jettanii sammuu keechan gamaa gamana yaachisuurra aga paaspoortiin keechan isinii haaromee dhufu sanitti isin immoo maallaqa hojjettu beekaa hin hojjetattu. Baatii tokko saa turu, baatii lama saa turu ni dalagattu. Ni dalagattu ni argattu. 600 immoo xiqqoodha. Haaromsiifadhu biyya kanatti xiqqoodha. Yoo deebuu barbaadan jechuudhaan akka kootitti kan sin gorsaaru maaliif jennaani gaafa asii galtan wantoonni isin mudatu baay'een jiraachuu danda'u. Kanaaf asumatti paaspoortii keessan erga haaromsiifattanii xumurtanii paaspoortii keessan haarawaa qabattanii biyya galtanii qaxaroo keessan ji'a 2 ji'a 3 ji'attis ijoolleen deebitan jirtu waan ta'eef fataa jettanii maatii keessan gaafattanii irra zoortanii akka barbaadanitti jechuudha. Haala saniini kara biyya kanaa yoo deebitan isiniif wayya malee paaspoortii keessan irraa dhumataa baattanii deemtanii biyyatti hin rakkatinaa jechuudha. Ani kanas sin gorsa obboloota kooyi. Asumarraan illee dhugaa dubbachuudhaaf osoo akka mataa kootti immoo osoo akka yaada mataa kootti jechuudha. Ani amma of ta'ee yaada mataa kootiin isiniin jechaara. Osoo biyya Itoophiyaa geessanii biyya Arabaatti deebuu baattanii bareedan jedhaan akka kootti jechuudha. Asuma teechanii bikka galtanii as deebitassan ji'a tokko ji'a lama biyyatti dabarsitanii as deebitassanii waciin ji'a tokkoo fi 2 keessatti baastanii yoo xiqqaate birrii ji'a 6 fixxu jechuudha. Garuu osoo haga galtanii deebitanii bikka asitti hojjettan yookaan yoo deebitan waggaa tokko waggaa 2 hojjettu itti obsitanii itti fuftanii dalagattanii fixattanii nagaa jettanii galtanii jireenya keessan keessa seentanii jiraattanii bareeda. Garuu haa ta'u immoo ijoolleen tokko tokko kan akkasitti yaanni jiraachuu danda'u. Kanaafuu kuni fedhii keechan irratti hundaa'a. Akkasii kana fakkaata waa'een paaspoortiitis kana fakkaata waggaa 10 ta'ee jira akka seera Arabaati. Arabdoonni amma waggaa 10 booda jechuudha paaspoortii isaanii kan haaromsan malee akka keenya waggaa 5 miti jechuudha. Amma kan Itoophiyaatis waggaa 10 tolsiiqee jira. Kuni waan bareedaadha dhugaa dubbachuudhaaf waan namatti toludha. Dafee nama jalaa hin fixatu. Maaliif jennaan osuma sifachi deeman paaspoortiin dhumata dhugaa biyya Arabaatu odoon dhufin baafataniitoo osuma biyya Arabaa hin milkaa'in paaspoortii kan tajaajila harkaa fixatutu ijoollee baay'ee jira jechuudha. Carruma biyya Arabaa kana doon argatee wacii bicha oduma baasanu odoo guyyaa tokkicha carraa kanan argatin paaspoortiin tajaajila fixate paaspoortii haaromsuuf deemu jechuudha. Garuu amma immoo akkuma fedhellee ture namni tokko biyya Arabaa kan carraa biyya Arabaa yoo dhuguma biyyumti Arabaa dide malee jidduu waggaa 10 kana keessatti yoo kan waggaa 5 dhumatti kan waggaa 5 irratti afaan waan ta'eef dhufee dalagachuu ni danda'a. Ana baay'ee natti tole garuu seerri haaromti kun baay'ee natti tole. Ani nan gaabbeessu osoon amma haaromsiifadhee jiraadhee gaabbeessu. Garuu maal gooture akkasii kana fakkaataa kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya paaspoortiin immoo biyya Arabaa bichaa dhufuuf miti kan isin fayyadu. Wanni beekuu qabdanii paaspoortiin faayidaa guddaa qaba. Yoo isin jedhu biyyuma Arabaa qofa dhufuuf miti jechuudha. Biyya keessatti illee tokkoffaa akka mattaawqaatitti si fayyada paaspoortiin. Paaspoortii qabaattee mattaawqaa yoo qabaachuu baatte baankii dhaqxu maallaqa baafachuu ni dandeecha paaspoortii keetiin. Karaa deemtu
rakkoon oduu sirra ga'e paaspoortii keetiin darbuu dandeecha. Akkasumallee Itoophiyaa keessaa xiyyaarri galee jira. Bashannana wayii deemuu dandeecha. Kun hunduu paaspoortii sin gaafata jechuudha. Araba qofa dhufanii shaqqaalaa ta'uu yookaan immoo kaddaama ta'uu qofaa miti jechuudha paaspoortii qabachuun wanni beekuu qabdan. Yookaan ammaan boodaan maalan irraa godha paaspoortii akkas warroonni jettan jiraachuu dandeechu. Akka kootiitti paaspoortii faayidaa guddaa qaba. Biyyarree yoo jiraadhe paaspoortiin koo tajaajila finnaan nan haaromsiifadha jechuudha. Akka mattaawqaatitti fayyadamuu akkasumas bashannana deemuu maali? Asii gallee kaddaama ta'uu hin qabnu. Bashannanuu qabna, fataa jechuu qabna, zanaa jechuu qabna malee asii gallee mataa keenya gadi qabannee akkuma warruma baadiyyaa warroota haawwalii keenya sanii heerumneetuma cabnee hafuu osoo hin taane akka yerootitti bashannanuu qabna waan ta'eef paaspoortii keechan haaromsiifadha. Keessattuu carraa kanatti fayyadamaa jechuudha. Paaspoortiin isin fayyada. Warri hin qabne immoo baafadha. Mootummaan akka warroonni biyya Arabaatitti baddanii yookaan immoo akkasumas immoo paaspoortii isin jalaa bade akka baafattan carraa argattanii jirtu waan ta'eef paaspoortii baafadha. Fataa jedhaan siniin jedhaan obboleettiin keessanii viidiyoo kiyyammoo asumarraa nan goolabaa waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatooma siniin jedha hanga viidiyoo biraatti walitti deemte chaaw baay baay.